Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yoga deebilee gochaa fi gilgaalota boqonnaa sadii guutuu isaa bakka takkatti cunfee kunoo bakka kanatti isiniif kan dhiyaatee jirudha. Kuni deebisaalee gocha tokkoon tokkoo deebisaa gochaa. Kitaaba keetirra waan jiru daarektii kana wajji wal cinaa qabuudhaan hubannoo qixa sirriitii argachuus ni dandeessa. Deebisaan short and precise test kunoo isin asirra kaa'ameeti jira. Kana irraa fayyadaman isin jaa deebii gochaas ta'e kan gilgaalotaatis boqonnaa sadii guutuu isaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan jechuudha. Kun hundi deebisaa isaati jechuudha. Deebii hunoo gocha tuqaa takka sadii kan jedhu kana laaluu dandeessanii deebisaa gocha tuqaa takka sadii jechuudha. Maal jedha compoundiin wanta wal fudhannaa keemikaala atomoota elementoota akaakuu lama yookiin lamaa oliin uumamuu jira liqidee. Compoundiin wal fudhannaa atomoota elementoota akaakuu lama yookiin lamaa oliin irraa uumama. Fakkeenyaaf bishaan, shukkara, dhagaa hofii kan kana fakkaatan fakkeenyota compoundootaati jedha. Compoundoota miiliyoona hedduun lakkaa'amantu jira addunyaa kanarra jira. Isaan hundinuu sababa wal fudhannaa maaliitiin uumaman jechuu asirraa hubanna. Sababa wal fudhannaa atomootaatiini jechuu asirraa fudhannaa jechuudha. Kanaaf chaanala kana subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Yeroo akkana jennu subscribe gochuudhaan wanni sirraa irratti hin jiru nothing baqa. Subscribe akkana tuquun dhugaa dubbachuudhaaf orootiyaa wanni takka ta'e sirraa irratti hin jirtu. Mee maatii keessan yookiin obboleewwanuma keessan kan barnoota bifa kana isinii dhiyeessanis ta'e kan qophii garaagaraa qabatanii namuu dandeettii waan irra qabu irratti isiniif yeroo dhiyeessan jechuudha. Yeroo seentan subscribe gochuu hin dagatinaaf. Wal haa guddisnu, aadaa keenya haa taatu. Akkas gochuun dhugaa dubbachuudhaaf filatamaadha jeetiin yaada. Maaliif jennaan yoo nuti waliin guddisne uummanni Oromii dhufee kan guddisuu miti. Nuutu waliif jiraanna hanga dandeenyetti waan barbaachisaa ta'es qabannee waliif dhufna. Yaada koomentii babbareedaa koomentii jiru isinii fudhannee jechuudha. Fooyyeessuudhaaf ittiin yaala. Yoo osuma hojiin sarkaan qabduutiin kan hamma tokko kan isiniif qabadhee dhiyaatu jiru. Kanaaf namoonni nurraa turaa jirtaa akkana jettanilleen galatoomaan isiniin jaa. Maaliif jennaan yoo waliin jajjabeeffanne akkamitti taa'uree silaa'u. Kanaaf kuni deebisaan gilgaalaa kuni kan boqonnaa kamiiti jettanii yaaduun keessan hin oolamu yookiin kan kutaa kamiiti jettanii yaaduun keessan hin oolamu. Kan kutaa 8tiiti. Just kan kutaa 8tiiti. Kutaa 8ffaa jechuudha. Deebisaan kun jechuudha. Deebisaan wanta kana hundaa kutaa 8ffaadha. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa, waliif share godhuun dagatinaa. Namoonni biroollee chaanala kana akka seenanii fayyadaman gochuun isinirra jiraatan isiniin jira. Galatooma kun hundi fuula 18 qabaa walitti cunfamee too jira. Ibsa isaa gaafaan isinii ibsu san ibsa bal'aa isinii kanneetiin jira. Kuni deebisaa qofa akkanatti suutatti irraa laallachaa irraa barreeffachaa yoo deemtan gaariidha. Amma fakkeenyaaf gaafa akkanatti jiru maal gootan seetee ni dhaabsifta dura. Viidiyoo waraabame kana dhaabsiftee irraa barreeffatta deebisaa isaa jechuudha. Dhaabsisuudhaan stop gooteetoo wanta deebisaadhaaf ati barbaaddisan irraa barreeffattee gara peejiitti aanutti akkasitti deemaa deemta. Fakkeenyaaf chaartii kana faala. Chaartiin kun amma maatii alkiinii jedha. Alkiinonni yeroo hedduu baay'inni haayidroojinii baay'ina kaarboniitiif dachaadha jedha. Fakkeenya kaarboniin kun isa jalqabaa kana lamaa jira. C2H4 jedha. C2H4 kun haayidroojinii afuriilaan dachaa lamaati jechuudha. Akka kanatti kuni kana reeshoodha yeroo ibsamus kun asitti 2:1 2:1 jedhee kanatti wal fudhata. Kuni deebii gilgaala 3.4 deebii gilgaala 3.4 foormulaa waliigala alkaayinoota fayyadamuudhaan mee barreessaa jedha. NO 4 ta'e fakkeenyaaf akkamitti hojjenna kan jedhu asitti kun agarsiisaatu jira. Yoo N'n 4 ta'e akkamitti hojjenna bakka foormulaa san buustaa 4 CnH2n-2 jedha bakka sanii buustaa daarektii bakka argachuu dandeessa jechuudha. Yes.
kanaaf akka kanatti laaltanii irraa fayyadamuu carraadha isiniin jenna. Akkasuma laal kana ani dhugaa isiniif ibsaa waanan tureefin kanarratti kanatti isiniif qabadhe walitti cuunfeetuma isiniif fide fakkeenya laal formulaa waliigala alkaayinoota fayyadamuudhaan kan jedhu kana yoo inni jahatee jedha inni jaha yoo ta'e fakkeenya asitti yoo inni jahatee formulaa nuti itti fayyadamnu kamii yoo kan jedhu formulaa nuti itti fayyadamnu formulaa CnH2n kana CnH2n-2 ka jedhu kanatti bakkuma san buusta jechuudha. Fakkeenya CnH2n-2 ka jedhu kana bakka inni meeqa buusta jaha buusta haayidroojinii biratti 2 baay'isuu bakka san jaha buusteeti plus as jaha buusta fakkeenya akkana yeroo jennu akka sirriitti adda isinii bahuuf jechuudha. Asitti kanatti gootee akkana gootee plus 2 osoo hin taane -2 dha dhiifama -2 akkana jechuudha. Kanaaf kaarboniin jaha haayidroojiniin asin meeqa ta'a 12 hir'isuu 2 10 ta'a jechuudha. So C6H10 ta'a jechuudha. Maaliif lama baay'isuu jaha meeqa 12 irraa gisee lama hir'iftee akkana ta'a. Akka kanatti hojjetee si agarsiisee jira kun wanniinis. Kanaaf itti deemnee bifa kana yoo kana hojjechaa deemnu taate akkana laalaa hojjechaa yoo deemtan isiniif gaarii taha. Kun egaa deebisaalee gochaa fi gilgaalotaati. Fakkeenya deebii gilgaala 3 takka kana deebiin gilgaala 3.4 kana akkasuma gaafilee dabalataatiifis kunoo ibsisa. Deebii gilgaala 3.6 deebii gilgaala 3.6 keessa fakkeenyaaf baay'ina atomii kaarbonii yoo 5 ta'e maxxantuun dura peentiidha, maxxantuun booda eenii ta'a, maqaan guutuu isaa immoo maal ta'a peenteenii ennaanii formulaan moolekulaawaa isaa ta'u akkamiin hunjaame formulaan moolekulaawaa isaa kunoo kana fakkaata maqaadhaan jechuudha. Asitti yoo laallu C5H12 maaliifi formulaan alkeenii keessatti eni ja hunda saatu yoo agartan arkeenii keessatti CnH2n plus 2 da formulaanii yoo inni 5 ta'e bakka kana 5 buusta bakka tanaas 5 buusta kana booda kaarbonii 5 gabbu'a haayidroojiniin garuu 2 baay'isuu 5 meeqa ta'a 10 fi 2 gidee walitti taate 10 meeqa jechuudha 12 akkana ta'a jechuudha. kana ta'a jechuudha. C5H12 akka kanatti formulaan moolekulaawaa isaa kanaa jedhee kaa'uu danda'a jechuudha. Akka kanatti hundi isaatu bifa kanaan hojjetame kan gara deebii gilgaala 3.7 gisee ilaallus baay'ina atomii kaarbonii nuuf kenna. Maxxantuu dura maxxantuu booda maqaa guutuu formulaa moolekilii isaa kaa'ee jedha. Formulaa moolekilii isaa kuni kan iiniiti. Iinii keessatti formulaan garaagarummaa qaba. Akkuma jalqaba inni CnH2n dha formulaan alkiiniidha jechuudha. Inni kuni kanneen alkiinotaati jechuudha. Alkiinota kun ammoo inni kun ammoo ka eniiti. Alkeenii iseen saniif akkasiin daleeyne inni kun ammoo ka alkiiniiti. Alkiinii iseen sanii jechuudha. Formulaan alkiinii kana kuno kan isin agartan kana jechuudha. Kanaaf formulaa kanatti yoo fayyadamnu fakkeenya kaarbonii 2 yoo jedhe bakkuma tana 2 buusta asis 2 buusta kaarbonii 2 gabbu'a haayidroojiniin meeqa ta'a 2 baay'isuu 2 4 jechuudha. Bakka formulaan keenya kunoo dalagame. C2H4 akka kanatti hojjechaa kan maqaan isaa moggaafamaa deemaa jechuudha. Asitti wanni inni ibsaa deemu jiru maali? yoo jenne fakkeenya duraara baay'ina atomii kaarboniiti maxxantuun duraa maali yoo 2 ta'e it yoo 4 ta'e boot yoo 5 ta'e pent yoo 6 ta'e hex dha kun beekamaadha. Kanaaf maxxantuun booda immoo formulaa alkiiniitiin hojjechaa jira waan ta'eef iiniidha. Maqaan guutuu isaa gisee walitti dabalamu it iinii boot iinii penteenii hexinii jennee kana keenya formulaa moolekilii isaas kana fakkaata akkanaa jechuudha. Akkanatti hojjannaa jechuudha. Yes, inni biraa deebii gilgaalota deebii gilgaala meeqaatii 3.8 deebiin gilgaala 3.8 kunoo akkanumatti formulaa moolekilii isaa hojjedhu siinjaa
direct garaagarummaan qabu kun ka eenyuti kun ka aayiniiti kuni kan aayiniiti aayini jechuun kan alkaayinii jechuudha ka alkeenii ilaallee jira ka aayiniiti kun ka aayinii jechuun gaa formulaan isaa beekamaadha CnH2n-2 formulaa eenyuti formulaa alkaayiniiti jechuudha formulaa kana gargaaramteetuma baay'ina atamii si kennamee irra dhaabbachuudhaan hojjettaa jechuudha formulaa alkaayiniiti kun akkanatti daleeda gaafilee dabalataa illee kun maali haayidrookaarbooniin maali kanneen ramadii alkeenota ta'uu isaanii adda baasaa jira kun gaafii dabalataati kan isinitti wanna ta'an jechuudha deebii gaafilee dabalataatiif illee kun asitti nu kaayatoo jira kanaaf shaakaltanii yaaltanii bakka isin dhibde koomantii irratti nuuf ergaadhaan isiniin ja'a jechuudha ani deebisan isaatis kunooti akkamitti dhufee barsiisaa jettanii yoo na gaafattanis isin agarsiisuu hin danda'a koomantii jalannaa barreessaa gaafiilee isin dhibe hunda isaatu yoo jechuudha kuni deebisaa gocha 3.4ti gochi 3.4 kun deebisan isaa kana fakkaata gocha 3.4ti kuni akkasuma gocha 3.4 bira gidee gadda barru kanaa jira deebii gilgaala 3.9 jechuudha as kun olaal deebisaa isaa bal'inaan nu kaayatoo jira deebisaa gilgaala 3.10 asirraa ka 3.10 kanalaa haayidroojiin oksaayidii jechuun H2O elementii haayidroojiinii fi elementii oksijiinii daatiyaa soodiyem kloraayid soodiyemii fi kiloorinii oksaayidii miti jala kuni yes maaliif elementiin lamaanuu waan elementoota bira waan ta'aniif oksijiinii waan of keessaa hin qabneesi akkanatti soodiyem haayidrooksayid potaasiyem naayitireet koopper oksaayid compoundonni asitti akkana nuuf akka naman kun hundi sa'aatii jechuudha ibsa mataan isaa qaba kun hundi sa'aatii jechuudha kanaaf akka inni haayatti hubachaa deemuu ni dandeenya jechuudha oksaayidii miti maalii jee adda babaasee nuu kaaya inni biraa waa'ee compoundii deebii gilgaala 3.11 lafa kaayee jira deebisaa isaa jechuudha adeemsaa fi deebii yaalii 3.1 kan deebisa 3.2 yaalii jechuudha yes kun hundi deebisaan isaa isinii kaayameetu jira akkasuma ammas deebii gocha 3.7 deebii gocha 3.7 illee kaayeeti jira as gubbaa jechuudha deebiin gocha 3.7 kun illee akkana laal kuno deebii fakkeenya malaal asiidiiwwan jechuudha loomii keessatti asiidiin argamu maali citric acidii burtukaana keessatti citric acidii loomii fi burtukaanni dhandhamni isaanii tokkuma aannan dhangaggaa'ee keessatti garuu lactic acidii dhugaatii lallaafaa carbonic acidii yes dhugaatii lallaafaa keessatti carbonic acidiidha lactic acidiin aannanii burtukaanaa fi loomiin citricidha akkasuma bishaan aamboo kaarboniik asiidiidha kunis dhugaatiidha vingaarii aseetik asiidiidha vingaarii jechuun gaa wanta nyaata otoo hin bilchaa'in jechuudha kuduraa fi muduraa walitti cicciranii salaxaa jaamee qopheeffamee nyaatarra naqatanii nyaatan jechuudha isa kana baakteeriyaan irra jiraachuu danda'a maaliif hin bilchaanne waan ta'eef jecha kanaaf vingaarii waan jedhamu kana yookiin aseetik asiidii kana itti fayyadamna shaayinis taanik asiidii of keessaa qabdi shaayin nuti dhuynu kun jechuudha qimamatti godhamu jira shukkaratti godhamu jira qixal shaayii ati waa hedduu tokkotu jira kuni maali walitti dhufee asiidii taanik asiidii jedhamtu of keessaa qabdi kookaa kollaanis kaarboniik asiidii of keessaa qaba dhugaatiiwwan jennuun sun jechuudha deebisaan gilgaala gocha 3.8 kunoo nooraa kaalshiyeem oksaayidii bishaanitti yemmuu dabalame kaalshiyeem oksaayidii uumama liitima asiidii maan
bulbula nooraa keessa yoo cuubame halluun isaa gara cuquliisaa jijjiirama jedha. Compoundiin uumamu garee compoundota inorganic keessaa beezitti ramadama. Calcium oxide plus H2O it gives us calcium hydroxide. Calcium hydroxide kuni beezidha yoo waraqaa litmasii keessa keenye gara cuquliisaatti kan jijjiiramu ta'uu hubanna. Hin babseessuuf ammoo yookiin asiidummaa biyyee fooyyeessuudhaaf keemikaala kana gaa itti jedhee deebisaa isaatii kana hunda isaa deebisaa isaa barreeffachuudhaan ni dandeessan jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti waan osoo hin dubbanne bira darbuun barbaanne jira. Iddoo kanatti jechuudha deebii gilgaala 3.12 kanarratti jechuudha. Ayooniin kun yeroo diigamu ayooniin kunii fi yeroo diigamu ho'u jechuudha. Hydrogen plus fi NO3 minus akkanatti addaan diigama jechuudha. H2S2 kunis gizee addaan diigamu 2 hydrogen fi S sulfurii jechuudha. HF kunis gizee addaan diigamu maalitti adda baha jechuudha. Hydrogen and fluorine akkanatti adda bahaa deema jechuudha. Yeroo diigaminsa isaati kun addaan diigamuudhaan yeroo ho'u adda diigamee wanni inni uumu kana jechuudha. Firii wal nyaatisaa armaan gadii xumure kan jedhu kunoo firii wal nyaatisaa barreeffamee xumuramee jira. Ayiranii ida'uu sulfur H2SO4 jira. Iron sulfate plus H. Ayiraniin bakka kanatti maaliif bakka san bu'uu danda'e? Ayironiin iddoo kanatti maaliif as dhufuu danda'e kan jedhu bakka san wanni dhufuu danda'eef SO4 dhaa wajjin walitti dabalameef ayoon isaaniitu chaarjiin isaanii garaagara. Chaarjiin ayiraniidha pozitiividha kan SO4 immoo negatiividha. Chaarjiin pozitiivaaf negatiivaa gidduu dhufu iron sulfate kana uumaa jechuudha. Akka kanatti gaa kun hundinuu ayooniin isaanii addaan diigamee kana kannaa jechuudha. Kuni akkasuma hundi isaa bifa kanaan ayooniin isaanii addaan diigameeti kan isaan wal nyaatisa kana uumuu danda'amee too jiru. Kan siitis akkasuma hundi isaa akkasi. Yaaliin deebiin yaalii 3.3 illee kun asirratti kaa'ameeti jira. Kitaaba keessarraa ni dubbistan daayirektii asitti ilaallatan wal faana qabuudhaan akka dubbistanii isin jaa san booda bakka komentiin jirutti gaa ibsaa ture anis komentiin bakka jirutti yaada bakka qabdan jechuu kiyya maal gochuu dandeessu anaaf komentii jedhan naa barreessuu dandeessan. Ibsa irra nu kan yoo jettanis ibsa qixa sirriitti irratti isin anaatiin deema. Khabraa yaalii yookiin deebii kana deebii yaalii 3.4 kun as gubbaa kaa'ameeti jira. Deebii gocha 3.9tis beezonni compoundota yommuu bishaan keessatti bulbulaman ayoonii hydroxide gadi lakkisanidha jedha. Very nice because OH keessaa qaba waan ta'eef yeroo bishaan keessatti bulbulaman OH kana gad lakkisu jechuudha. So kanaafuu beezonni bishaan keessatti bulbulaman alkaalota jedhamu. Kun egaa beekamaadha. Fakkeenyaaf saamunaa, bulbula daaraa, nooraa fi kan kana fakkaatan ta'uu ni mala jedha. Fakkeenya gaafii lammaffaati sun gaafii gocha keessa jirudha. Akkanatti hundi isaanii adda addatti. Khabraa deebii gocha 3.16 fakkiidhaan asitti kunuun kaa'ee jira agarsiistota irratti jechuudha. Halluu isaa jechuudha. Mittaayiliin burtukaanawaa asiidii diimaa ta'uu isaa agarsiisu jira. Beeziin kunoo akkana ta'uu agarsiisu jira. Akkasuma asiidii kunoo halluu dhabeessatees jijjiirama halluu kan mul'ate jechuudha. Phenolphthalein kan inni kunoo agarsiistota kanneen beezii yookiin piinki kan inni kanas akkana jechuudha. Kunis deebii yaalii gocha 3.5 kana kun akkana kaayee ta'uu jira. Haaya jiin kana kootu akkasuma ammas deebii gocha 3.8 bira yoo dhuftu 3.8 kun wal nyaatinsa asiidotaa fi beezota gidduutti godhamu jechuudha. Wal nyaatinsa hin baabsaa kana keessatti hydrogeniin asiidii OH beezii irraa bishaan akaakuu uumuu danda'a. Asiidii ta'uu beezii ashaboo fi bishaan tun waan nama fakkeenya sodium chloride plus sodium hydrochloric acidii ta'uu sodium hydroxide gisee wal nyaate NaCl uume. Wal nyaatinsi kun kamaaniti? Wal nyaatinsi kuni asiidiidha, kuni beeziidha, kun ashaboodha, kuni bishaani. Kana uuma jechuudha. Wal nyaatinsa hin baabsawaa jedhaniini wal nyaatinsa hin baabsawaa jedhama. Akka kanatti akkana haala qabatamaa naannoo isaanii irraa ka'uun baay'ee murteessaadha jedha. Kunis waa'ee sila qotee bulaati. Inni biraa deebii gocha 3.9
deebii gocha 3.9 kan jedhu irrattis kunoo gaafii shanii ture shananuu kunoo kanatti barreesseetu ibsamee jira. Kana jechuudha. Abra wal nyaatinsa wanta deebii gilgaala 3.17 jedha. Gilgaala deebii 3.17 kanas kana jechuudha. Deebisan isaa kana kan gilgaala 3.18 kana akka kanatti ibsee jira jechuudha. Ibsinee jirra. Kabira waa'ee deebii gilgaala keessa deebi'ii boqonnichaati. Deebiin gilgaala keessa deebi'ii boqonnichaa asirratti isinii kaayamee jira. Ibsa viidiyoo xiyyaarraa hubachuudha wal bira qabdanii chee gochuu dandeessu. Wal bira qabdanii argachuu filannoowwan as jiru kana jechuudha. Kiroos chee gochuu ni dandeessanii akkaan isinii ibsaa ture jechuudha. Gubbaa gaxxuuxanii stoop gootanii eegasii daawwachuudhaan deebisaa kana qabachuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti. Kabira deebisaa bakka duwwaati kan bakka deebii gabaabaa kennamuun jechuudha. Kaba kun deebii gabaabaa kennamus kana akka fuula kanaatti yes hanga xumura isaatti kanaatu jira. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdii qabna xumura isaati. Kanaaf asirratti wanni isin jennu Nuraddiin TV Nuraddiin TV maal gochuun dagatinaan isin jaa Nuraddiin TV subscribe gochuun dagatinaaf share gochuus hin dagatinaadhaan isin jaa. Galatooma horaa bulaa jiraadhaa. Komentuma keessan irra dhaabbadheetiin dafee waan kana isinii qabadhee dhiyaadhee haga ibsaanis ta'u walitti deebinutti nagaaf naaf turan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.